Abbaaf haati siiduunaan nama siisa barsiisu obbiraa dhabde miidiyaarra baatee boo'aa gizee si naqaqqabaa jettu dhugaa rabbii garaa koona nyaata. karaa biraatiin boniyyee jalaa immoo mistira jedhanii viidiyoo si jalaa haakiyaa godhanu ta'ee hin barre isin garuu amma sodaatee akkasiin itti boo'aa jirtu gizeen argu. Sullee nuyi mee maal balleessite mucaan kun namaaf ani koo kan gaafinati ta'e kana waan dhuunfaa namarraan dubbattu nama narrabsitu nama hinjibbitu maaluma balleessite mee boniin. Mucaa sabiyyi tokko dhiira sadii yookaan dhiira lama ol ta'anii akka jarritti godhaa jiran gizee ilaalu jechuudha. Namni kun yoo yaaduu dadhabe hayawaanaa gadi akka inni ta'e irraa bare. Viidiyoo kaasaa akka kanaatti. Harmee baasee jammarteetti harmi keessirraa hacetu shafaafa. Ilmoo sabiyyi kanaan harma baastee itti ati gaafatta. سوشال ميديا وفي كل تيك توك وفي كل واتساب وفي كل ماسنجر وفي كل تليجرام وفي كل ايمو وفي كل والجناجنو وفي كل والسبو وفي كل بري والرانياتو وفي كل بردستي والليكو تيك توك يكون اشوفهم وين يكونوا دغاو دبدني سين اوروتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جديرا جري أمانتي براس أكم جرتو سنين جدي جرا عن كنو جتشود mucaan kun haati si jaladuuti namni itti aate isi sabarsiisu dhibame haala kanaan gizee si cinqu miidiyaa laayivii irra baate akka kana gizee si namaan na sabarsiisaa jettee kadhattu jechuudha dhugaa rabbii baay'ee garaa nagu asnaanin yoona ነገር በሉኝ ሰው ስለሌለኝ ነው ላይቭ ላይ ገባሁት ብቸኛለሁ ስለሆንኩ ነው አባ ፋዳ ሴቲ ሲንቆባ ማንም አይመለከተኝም ግን እባካችሁን ድረሱልኝ የምታውቁኝ ኑልኝ ምናምን አስናኑኝ ደግፍ አድርጉኝ ijoolleen akkasii dhugaa rabbicha yoo gizeedhaan namni qaqqabee deemeen sabarsiisni karaa waan biraa keessa seenuu danda'u gara of ajjeesuu keessa seenuu hin danda'u. Ashi ijoolleen kun mana barumsaa keessatti lolaa jiru. Wayyoo mataa isiitiin akka bitti rukutte. Lolisa kana irratti dhugaa rabbicha mucatti si rukutaa jirtu kana baay'een kabaje. Jarri warri rukutaa jiran keessatti mataa siirraa akka kana uffanni gadi bu'a. So yeroo sana keessatti jarri lamaanuu gatii muslima ta'anii jennaan isiin rukutaa jirtu sun irraa qabdee gara fuulduraa fiddeetti wallolte dhugaa rabbicha haddii kana amantii jaraatiif kabaja ijoolleen qabanu jechuudha. Jireenyi maaf qaalee jenna isintu kan nama dhibba meeqaa nyaataati? Kan qabalee lama sadii nyaataa jiru joo. Maal kun kan Oromiyaati malee boo kun. Isin addii kana namuma agarraan lennistu amma kaas isin amanni isinuma bira deemna. Maa inni? Isin ijoolleen sabiyyiin mataa haddattee karaarra darbaa jiran waan biraa isinitti fakkaate. Tanam ፋሚሊያችን ሰሞን ጠፍተን ነበር ሰሞነ ከነጣፊን ፈጫፈቻ ቱሪ ይቻዩ እናም አካውንታችን ተመቶብናል አካዊኛቻ ቱሪያችቲ አካዊና አላተኒ ይቻዩ ይሄን ቪዲዮ ስታዩም ፎሎ ያላረጋችሁን ፎሎ አድርጉ ፈርደና ቢታ ፈርደን ያባርካታ ፈርደና ቢታ ይቻዩ እናም ይሄ ቪዲዮ እናንተ ጋር ሲደርስ ላይክ አድርጉልን ለኪናን እንጀዲና namoonni lakkinaan jettan jirtu lakkinaan hin jedhina jechaa komentiin masaabachuun tuqan komii namoonni narratti kaastan jirtu komii narratti hin kaasina jechaa linkin maal bulle kophee naa bitaa kophee naa bitaa jechaa video share aadhuudhaan sheemiin na qabee
Shemina qabsiistanii kopheenaa bitaa jechaa jiru. Riipoortiin maargullee. Paastaroonnis naa kadhadhaa. Pastor. Mucaan kun itu amaariffanu barsiise maal jettu sen? እቺ ምስሉ ላይ የምትመለከቷት ፍጡር ወይ ሰው ጤናማ ሙሉ ሰውነት የነበራት እንደኛው ሰው ነበረች። ከለታት አንድ ቀን በኦማን ሀገር ነው የተከሰተው እና እናትየው ቁርአን እየቀራች ሳለ ልጅየው በቲቪ ያይሽ ነበር እና ቁርአኑን ድምጽሽ ቀንሽ አለቻት። እናቷን ቲቪ ያየው ነው ቀንሽ አለቻት። እናትየው ዝም ብላ መቅረቷን ቀጥል ይቆራለች ነው ከፍ አርጋ ያምላካችንን ቃል ማለት። ከዛ በኋላ ልጅቷ መጣ ቁርአኑን ነጥቃር ወረወረችና ማለት ያረገጠች። በዛው ቅስፈት ይሄን የምትመለከቱትን አለት ሼፕ አላህ ሰጣት። አላህ ይጠብቀን። በጣም እስኪቴከር ነው ቁርአን ማለት ያከስታቴ አልተጠቀምንበትም እንጂ በጣም ብዙ አለት ታምር ያለው ነገር ነው። ግን እኛ አልሰራንበትም። Allah hafir Quran yargen amin yalachu komentarku. Assalamu alaikum. Roota dhageessaniitu jedhina namana mucaan kun akka kana Qur'aana irra jettee mucaan kun gara bineensa akkasitti jijjiiramtee jirti. Eekaa biyyi keenyaaf biyyi alaa baay'ee walirraa fagaatanii jiru. Biyyi alaa waan baay'ee nyaachuu jalqabanii jiru gizee ammaa keessatti. Nu ruuziidhumaaf shiroodhuma nyaanna miti. Jarri garuu waan biraa keessa galanii jiru. Waan biraa keessa jiru. Eshi. Kun hoolaa yookaan horii isinitti hin fakkaatin. Kan nyaatamudha jedhaa jirtu. Cirra aannan saasmu. ሌላው ደግሞ ለኮስ ያው ክሬም ይሰራበታል የተለያየ aannan lamuun bakkeedhaa biteen dhugaan lamuu bakkeedhaa biteen dhugaan aannan akka kanaa ilmanii Oroota akka kanaatti ilmanii lakkaas shaganii nutti kennaa jiru numatti. Akka kanaa foonsa. ከዚህ በላይ ክትፏለን። አንድ ደግሞ የገረመኝ እንደኛ ሀገር እንደ ከብት ገበያ የአህያ ገበያም አላቸው እነሱ ማለት ተመልከት። የአህያ ገበያ اللهم بلغنا في كل سوشيال ميديا آمين جدا آمين جدا اللهم بلغنا في أبد. كل سوشيال ميديا أبد. وفي كل تيك توك وفي كل واتساب وفي كل ماسنجر وفي كل تليجرام وفي كل ايمو وفي كل والجناجنو وفي كل والسبو وفي كل بر والرانياتشو وفي كل بردستي والليكو اللهم بارك لنا في كل ቆይ namni kanaa jechu Hey, Miss Carter. Say hey, Miss Carter. gara kanaatti akkamitti jijjiiramaadha amma gara kanaatti akkamitti jijjiirama namni akkamitti gara kanaatti jijjiiramaadha amma aw ቆይ meme isiidhumaa ቆይ meme ቆይ meme bareechee laala isiidhumaa isiidhumaa mitiire isiidhumaa meme bareechaa laalaa sedis isiidhumaa nu shawwaduuf turte agartanii eenyu nu shawwadamnu waan akkasiiti nu shawwadamnee hin beeknu nu shawwaduudhaaf ammase isiidhuma Oroota jireenya san guyyaa guyyaa keessatti hojjetaa jirtan keessatti jechuudha. Hojii keessan salphisuudhaaf meemee jara kana laala. ልብሳችሁ ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች ማስቲካ ቢለጠፍና Uffata ልቅሳችሁ keessan irratti ያበላሸው yoo maastikaan ወዲያውኑ ይለጠፈም ከፍሪጅ ውስጥ በረዶ በማምጣትና በልብሳችሁ ላይ በማድረግ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ልብሳችሁ ሳይበላሽ ማስቲካውን ማንሳት ትችላላችሁ። ቋሚ መጥረጊያችሁ ላይ አገርተኒ ማስቲካ ከራካስተው ቤታችሁን በመጥረግ እንደ ጸጉር ያሉና ለመጥረግ አስቸጋሪ የሆኑ ቆሻሻዎችን በቀላሉ ማጽዳት ትችላላችሁ።
የመኮረኒ ወይንም የፓስታ ውሃ ስታጠሉ ከውሃው ጋር መኮረኒ እየፈሰሰ ካስቸገራችሁ ስቲኪኒ በድስቱ ክዳን ላይ በማድረግ ያለምንም ችግር መኮረኒያችሁን ማጥለል ትችላላችሁ። ምግብ ስታበስሉ ማማሳችሁ ካስቸገራችሁ የብር ፕላስቲክ በማንኪያው ላይ በማሰር ወደ ብረት ድስቱ እንዳይገባ ማድረግ ትችላላችሁ። አይናችሁ በመድከሙ ምክንያት በመርፌ ቀዳዳ ክር ማስገባት ከከበዳችሁ ወረቀት በማዘጋጀትና ክሩ ጋር አብሮ በማጠፍ ዲያጎናሊ በመቀስ መቁረጥ ከዚያም የመርፌውን ጫፍ በወረቀቱ በማስገባት ክሩን መሳብ ትችላላችሁ። Jireenya keessan guyyaa guyyaa irratti wanta akkasii kaa jira jedhee nama naasii kanatti fayyadaman jira. Oorota yoo sargii qopheessitan sargii akka kanaa qopheessa. Yoo hin taane immoo saayilantiidhaan fudhaa gala. Jimmaatti kaa kun. Ilaala rabbii jedhaati. Ilaala. Yoo fuutan akka kanaatti yoo hin taane immoo dhiisa haafu. Haafu waan taane maqaatti hin bayinaa. Bismillah. Oorota sargii abbaa kanaa qofa nutti hima. Kan eenyuti sargichi? Karaa biraatiin immoo mucaan nama azansiistu mucaa boniyye mistirasii jedhanii silkii isii keessaa viidiyoo baasanii ta'e hin beeku. Gara imeeliitiin cabsanii galanii ta'e hin beeku. Gara imeeliitiin illee yoo cabsanii galan akkaataatti viidiyoon ba'u hin jiru. Viidiyoon yoo intarneetii irra jiraate malee ba'uu hin danda'u. Gaalaarii keessaa namni tokko karaa imeeliitiin cabsee galee ilaalaa hin danda'u. Boniyyeen wanta siin akkas boossiif garuu baay'ee garaana nyaatee mimee lala. Muhammad Bey antu arrabse mo Muhammad Bey antu abare mo jedhe la ciao bye bye kanchi gandum sulle nui me mal balle sitem jaan kun namaaf ani ko kan gaafinati ta'e kana waan dhuunfaa namarraan dubbattu nama arrabsitu nama hinjibbitu maaluma balleessite mi boniin maaliif akkana gochuun barbaachisa wallahi innillee obboleettii qaba haadha qaba yoo obboleettiin qabnillee haadha qaba maaliif boossisuuniin asirratti isa barbaachise waan fedhellee yoo ta'eyyuu namni tokko seera jira karaa seeraatiin deemachuu danda'a. Dhugaa rabbiin uyyuu waan isaan barre namni tokko akkamitti akkas nama tokko boossisa maal barbaadeeti? Qoy jarri laayivii galtanii akka kanaa salaatan eenyu sinaa arguudhaafi qoy. Mobaayilii isaa yoo laayiviidhaan isaa yoo viidiyoo waraabaan jiran laayivii galanii akka kana salatu. Nu hojiidhuma Mubaarikiim tere kun Mubaarikiim laayivii gala akka kana salataa jira. Eenyutti sagadaa jirta Mubaarik? Nama kamitti sagadaa jirta? Nama laayivii irra jirutti sagadaa jirta? Moonumatti salataa jirtamu? Oorota waan tokko isinitti himu. Namni ganama ka'ee waan ittiin bule birdi libsii ofii dachaasee mana ofii afee namni ba'e miiliyoonara jedhamaa jira. በተደረገ ጥናት ጠዋት ተነስተው አልጋቸውን የሚያነጥፉ ሰዎች ሚሊዮነር የመሆን እድላቸው በጣም ከፍተኛ መሆኑን አንድ ጥናት አሳይቷል። እንደ ጥናቱ ከሆነ ታዲያ 206% በጠዋት ተነስተው አልጋቸውን የሚያነጥፉ የሚያስተካክሉ ቤታቸውን የሚያጸዱ ማለት ነው በልጅነታቸው ጀምሮ እስከ አዋቂነታቸው ይህንን የሚያደርጉ ሰዎች ሚሊዮነር የመሆን ፐርሰንታቸው ቅድም እንደነገርኳችሁ 206% እንደሆነ ተገልጿል። ታዲያ አልጋውን የሚያነጥፈውን የቤተሰባችሁን አባል ሜንሽን አድርጉት። ከዚህ ባለፈም ደግሞ መጽሐፍትን ለ30 ደቂቃ ያክል በቀን ማንበብ እንዲሁም ደግሞ ለ3 ሰዓታት ያክል የእግር ጉዞ ማድረግ ሌሎቹ በህይወታችን ስኬታማ የሚያደርጉን ልማዶች እንደሆኑ ይህ ጥናት አሳይቷል። ሜሬ ካቆ አመነኮ ነፋ ሜሬ ብርቺ ሜሬ አመነኮ አፊያፊ ነምባ ብርቺ ሜሬ ኦሮታ nama tokko irratti akka kanaatti wolo lama jedhee takka yaadeen beeku namni miiliyoonni 100 fi miiliyoona 30 ol biyya jiru keessatti nama tokko irratti akkas wolaluun kun seeraan nama gaafachiisa. እሺ ቆይ ተረጋጋት ምናምን ብልቶ ምዴ እሺ በቃ አተነትም ሲንዳለ ውይ አኒስ ሰልመት ሙፈን ደበላ ማሙ አኒስ ቆይ
Tara tara haasa'anu qoy. Anis kana sitti buufan isiidhaaf iddilii dura kenniteedha isiinis kana sitti himte malee ani kanuma sitti muraafan. Maali yoomin nabi ana malee siira maal jechuudha? Hin beekan. Maal jechuudha? Maal jechuudha isiin amma qoy. Maaltu maal jechuudha sin jaaladha sin jedhaanis sin jaaladha sin jechuuf ani kaslaan kan koo. Jaalala akkasiin ibsamaa zayyu qoyyaa. Ana maanna galchaanis sila kan jechuudha machuudha. Gaaffii kan koo. Qoy eshi. Ansirkaan isaanii maan sammuu kan kee gorogoreensi keessatti xelaala. Laaluun nabisa kana mana shakkaan. Lakkibbo. Wantoota kanaan jiru anis sila kanuma sitti machuudha. Andu badde ko. Mucaan kophaa tafe. Geddoomti uumame jira inaafa waan dargamti uumame jira. Qoy eessa jirta qoy aannan dhufa. Wal inaafna. Eessa jirta an jira kunoo. Inna maayini jechi keessa naangale mina ibsa. Jechi keenya anis siluma kana sitti machuufani hallaqe. Ati silaan kee kana sabde ati. Maayini ati. Aba faanke kana sabde silaan. Kana yaanne silaan keen. Na dhaggeeffadhu seeralla. Qoya maayini gaafichum di maayini ana nisinna natti mo'ettan maayini. Anis mucaanu kunoo garaa gabbeeni. An silee sin jaaladha sin jechuufan. Maal jechuudha? Sitti meeqa bakka itti meeraan. Situ dura bu'ee siif iddiliin kennamnaan akkasiin jedhe malee akka jettee himatte malee anis sin jaaladha jechuufan an silaa biraariin. Dammoo utuma an sitti madde dhuguma amantala anaa ishechuu qabda la anaa ishechuu qabda an kana hunda si duuka ture kennaanii. Wish an kana hunda si duuka deemee viidiyoo koo jedhee kennaan. Wallolaa jirtu si damma. Waa'ee jaalalli qoosaa ta'u ana maanna dhibe an qooqumna gara kan namaa qoosaa ta'e hin beeku. Kan si qoosaa ta'e hin beeku. Lakkibboo. Itti maddeen fixaan ikkoo itti maddee Wish ayyaa akkasii laata. Ati gatiin irra buuteedha. Ati gatiin irra buuteedha. Qoy dhaggeeffadhaan isa dhaggeeffadhaa maal taatan isin. Ammas waa biraayyuutti himnaan ati amma sagal. Lakkibboo asitti naa miti. Dhuguma akka salaatu sin qoyaa. An dhuguma ergiyyoo miti sin irra jira bakka asirraa jaalan. Ergiyyoo miti akkamisira akkaan anaaf si akkasitti wal yaadna. Yoo akkasitti wal yaadnes bakka an siluma wama si gaafatutti ani si gaafatachuudha. Dhuguma. Ani dhuguma kan kooti. An keessoo si xeellaalle la ammataa si keessa ni xeellaalle. Namni mataa namaa keessa Abraan namni mataa namaa keessa ni xeellaalle. Qoy inni murteessu qoy. Qaba fankee mataa namaa keessa ni xeellaalle. Inni murteessu qoy taragaagaasin. An ergiyyoo mitiin si duukaa jira sin gadhiisu. Anis sin gadhiisu. An siluma sitti muudhaafame. An siluma sitti muudhaafame. Haadha kana dhagaala man keessa. Sakka sin naga'u. Na dhagaala. Isiin dura sitti mattee dhaagaati siidhaaf ishechuuf ka ani immoo ergiyyoo mitiin viidiyoo si duukoo jedhe kanaafuyyuu. Qoy mucaa siin diimtuun bakka badaan tini taatee jirti beektu. Gadda dhuftee adda sin jaaladha Abraar jennaa inni gahu isatti jaalattuun sirraa taqabbaluu qaba. Eenyu irraa taqabbaltaa? Dhagaala. Maa inni? Gizee qaba keessan gizee qoosaa keessan fixanii nawaamaa. Maal jechuudha? Dhuguma ani qubna gara. Ani dhuguma sitti macha. Jaalala irratti immoo qoosaan hin Maan ta'a kan keessan lamaanuu yoon ta'u maan ta'a. Keessan lamaanuu ta'a haa ta'us yoo qoy maan akkas walii yaaduun nafee yeroo ta'a. Maan akkas walii yaadu siin diimtuun garuu biccuu siin itti ta'a jirti garuu haa ta'us. Sagantaan irraaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa biraatti immoo itti deebinuti jechuudha. Baay'een sin jaaladha.